Ashamaa kafuun akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota miidiyaa irraati biyyoolessa Oromiyaa odoo boroodhaaf qindeeffanne qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Oduu isinitti himuun kan isin faana turu Annawwii Mahammudi. Oduu keenya obboroo jalqabaatiin godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Diiramuu fi godina Wallagga Lixaa aanaa Sayyoonolee riqicha wal quunnamsiisuu yeroo lammataaf loltoota biltsiginnaan addaan cituun himame. Dabalata isaaf jaalni Moona Fayisaa. Loltoonni biltsiginnaa gama isaaniif danda'ame maraan ilmaan Oromoo addaan dhiibuu akkuma baraniitti ittuma fufuun hawaasa Oromoo kutaa fi lagaan qoqqoodanii wal jibbisiisuuf riqicha godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Diiramuu fi godina Lixa Wallaggaa aanaa Sayyoonolee wal quunnamsiisuu addaan kutanii jiraachuun ibsamee jira. Ilmaan Oromoo kutaa fi lagaan osoo waliin qoodin haala mijataa fi hin mijanne keessatti wayita gannaa illee gamanaa osoo guutinsi bishaanii fi dhoqqeen namatti maxxanuu hin daangessin walitti ce'uun hariiroo hawaasummaa isaa tikfatee har'a ga'ee jiraachuun ni beekama. Faallaa kana ammoo loltoonni biltsiginnaa waliin jireenyi ilmaan Oromoo ija isaan gubuu fi qonnaan dhorku godina Iluu Abbaa Booraa keessaa aanaa Diiramuu fi godina Lixa Wallaggaa jalaa ammoo aanaa Sayyoonolee walitti ce'anii jireenya hawaasummaa waliin akka hin geggeeffanneef taaf lagaan addaan qooduun torban darbe keessa yeroo lammataaf riqicha laga Walajee jedhamu kanaanaa leellameen gidduutti argamuu fi wal quunnamsiisuu irra deebin addaan kutuun ilmaan abbaa tokko gargar dhorkaa jiraachuu jiraattonni aanaa leellameenii har'aata biyyoolessa Oromiyaaf yaada isaanii kennanii jiru. Jiraattonni aanaa Sayyoonolee riqichi aanaalee biroo waliin wal quunnamsiisu loltoota sirnichaan addaan cituun kan jalqabaa kan hin taane ta'uu fi ji'oottan darban keessa riqicha aanaa Halgee waliin isaan wal quunnamsiisu addaan cituu himuun kun immoo yeroo lammaffaaf itti yaadame harka lukkeelee biltsiginnaan ilmaan Oromoo addaan qooduuf kan kaayeffamedha. Waraana bilisummaa Oromoo nuti eessa jedhanii sodaachuun hariiroo hawaasummaa isaanii addaan kutuun rakkoon humnaa olii irra gahaa jiraachuu dubbatu. Oduu keenya obboroo lammataatiin godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruutti loltoonni biltsiginnaa loon uummataa saamuu cimsanii itti fufan. Jaalbooree addunyaa waan qindeeffate qaba. Faayira dinagdeen ishee gama maraan duuftee tiksuuf kan bobbaafaman loltoonni biltsiginnaa saamicha irratti xiyyeeffachuun qe'ee fi qabeenya uummata Oromoo golgoleessanii harka qullaatti hambisuun beelaa fi dheebuu amaaf saaxilaa jiru. Aanaa Guduruu ganda biqiltuu Fayinee jedhamu irraa 3/25/2024 loltoonni biltsiginnaa namoota maqaan isaanii Gaddafaa Fufaa jalaa loon 19 akkasumas Habtaamuu Warquu jalaas loon 13 saamanii jiraachuu jiraattonni gandichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Namoonni loltoota sirnichaan saamaman kunneen badii tokko malee sababa Oromummaa isaanii qofaaf saamamanii jiraachuu fi tibba kana akkuma godinichaatti yakkoonni farra namoomaa garaagaraa ergamtoota sirnichaan hawaasa nagaa irratti raawwatu akkaan cimee itti fufee jiraachuun ibsameera. Godina Lixa Shaggar aanaa Liiban Jaawwiitti hawaasa nagaa hidhaatti guuruun daran cimee itti fufe. Bal'ina isaaf Jaal Irboo dhugaa. Bara Oromoo ta'anii dhalachuu qofti akka ta'e buleewwan Oromiyaa cufa keessaa ergamtootni nama nyaataan mootummaa Abbaa Irree loltootni Abiy Ahimad sabboontota ilmaan Oromoo balleessaa tokko malee sobaan yakkuun mana hiraarsaatti darbachuu jabeessanii itti fufanii jiru. Aanaa Liiban Jaawwii ganda Gaamoo Walisoo jedhamu keessaa waraanni shiftaa biltsiginnaa 3/26/2024 namoota maqaan isaanii Aadde Adaanuu Zallaqaa fi obbo Leellisaa Gadaa kanneen jedhaman badii tokko malee qe'ee isaaniitii ukkaamsuun hidhaatti darbatanii iraarsaa jiraachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Maddeen akka himanitti namoonni kunneen siyaasa kamirraa walaba ta'uu eeruun ergamtootni sirnichaa ammoo maqaa ijoollee keessantu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhuun hidhuu dubbataniiru. Aanaalee godina Baha Wallaggaa hedduu keessatti gidiraan uummata irratti raawwatamu jabaatee itti fufee jiraachuu jiraattonni himatu. Dabalata isaaf Jaal Hacaaluu Rooba. Ergamtoonni biltsiginnaa akkuma argan hawaasa nagaa bakka hojii isaanii irraa qabuun mana hiraarsaatti darbachuun yoo fedhan qarshii guddaa gaafachuun diinagdeen quucarsaa yoo fedhan ammoo gara leenjii waraanaatti geessuun gama kaaniin ammoo dhiittaa mirga namoomaa irratti raawwachaa jiru. Aanaa guutuu giddaa gandoota adda addaa irraa ergamtoonni biltsiginnaa hawaasa nagaa maqaa leenjii waraanaa jedhuun jumulaan ukkaamsuun mana hidhaatti darbatanii kan turan namoota baay'inaan 45 ol ta'an waajjira poolisii aanichaa keessaa baasuun humnaan waraqaa fi
bobbee itti kennuun leenjisaa kan jiran ta'uu maddeen itti dhiheenyaan beekan himan. Aanicha guutummaa keessatti ergamtoonni bilisiginnaa manneen amantaa adda addaa irra deemuun hawaasa nagaa jumulaan ukkaamsuun gara leenjii waraanaatti guuruun abbootii amantaa illee doorsisaa fi hidhaa jiraachuunis ibsameera. Dabalataan aanaa Jimmaa Arjoo ganda hundee guddinaatti wiixata darbe waraanni sirna dhableeyyiin bilisiginnaa afaan qawween uummata doorsisanii waltajjii baasuun waboo balaaleffadhaa nyaatas kennuufiin itti iyyaa jechuun dirqamsiisaa turuun beekameera. Yoo ajajan nuti isin dirqamsiisne kana raawwachuu diddan isin ajjeesna ganda kana keessa jiraachuu hin dandeessanii fi seelii diinaa waliin hariiroo qabaachuu keessaniif jireenyi keessan manneen hidhaa akka ta'u hubadhaa jechuun akeekkachiisa itti laachuun ibsameera. Ittuma fufuun kutaalee Oromiyaa cufa keessaa yeroo garaagaraatti ergamtoonni bilisiginnaa uummata Oromoo gama isaaniif danda'ame maraan hacuucuu kan amaleeffatan yoo ta'u aanaa Leeqaa Dullachaa